Nagaan gooftaa isiniif haa baay'atu. Seenaa dhugaa jiraataa biyya Naayijeeriyaa Amaanu'eel Amoos kutaa 16ffaa kan waliin itti fufnuta. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun, maatii keenya kan taatan ammoo like share gochuun nu faana bu'aan affeerraa keenya jaalalaati. Meeshaa waraanaa kiristaanotaa. Meeshaalee waraanaa kiristaanotaa isaan gurguddoon isaan kana: tokkoffaa maqaa Yesuus Kiristoos, lammaffaa dhiiga Yesuus Kiristoos, sadaffaa sagalee Waaqayyootiif, afuraffaa jireenya galataan guutamee jiraachuudha. Efesoon 6:10-11 irratti sagalee Waaqayyoo akkas jedha: kanaa achi gooftaatti humna isaa isa aangoo qabeessattis jabaadhaa. Haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa. Mul'ata Yohaannis 12:11. Obboloonni keenya immoo dhiiga Hoolichaatiin dubbii isa dhugaa ba'aniinis isa mo'aniiru. Isaan du'atti waan isaan geessu yoo ta'e iyyuu lubbuu isaanii hin mararsiifanne. Hubadhaa, maqaa Yesuus keessa humni cimaan kan hundumaa jilbeenfachiisu akka jiru beekaa. Amanaas. Dhiigni Yesuus cubbuu hundumaa, cubbuu kamiyyuu, cubbuu hundumaa keessaa akka qulqulleessus beekaa. Amanaa. Kanaafuu yeroo hundumaa maqaan gooftaa Yesuus afaan keessan keessaa hin badin. Filiphisiiyus 2:6-11 irratti akkuma barreeffamee jirutti maqaan Yesuus maqaa caaluudha. Warra lafaaf samaa irraa hundinuu maqaa kanaaf sagadu, maqaa kanaaf jilbeenfatu. Arrabni hundinuu immoo ulfina Waaqayyo Abbaatiif Yesuus Kiristoosis gooftaa akka ta'e beeksisuudha jedha. Maqaa Yesuusiif dhiigni Yesuus hojii humna seexanaa kan barbadeessanidha. Kanaafuu yeroo hundumaa amantii guutuun yeroo itti fayyadamnu nuti abbaa aangootii, ati abbaa aangootii, anis abbaa aangootii. Karaa biraatiin immoo yeroo hundumaa jireenya Waaqa galateeffachuutiin akkasuma isa waaqessuudhaan guutame qabaachuun baay'ee murteessaaf barbaachisaadha. Maaf jennaan Waaqayyoon galateeffachuun keessaa humnatu jira waan ta'eef. Ani Yesuus Kiristoositti osoo hin amanin duratti yeroo ergamaa seexanaa turetti waan narra ga'e muraasanis nitti hima. Tajaajila mana sagadaa kan ta'e hojjetaa wangeelaa tokkotu ture. Anis akkuma ergamaa naaf kennameettiin isa balleessuudhaaf muradhee wanti isa ajjeesuu barbaadeef ganama namoota waamee wangeela isaan barsiisee, isaan kadhachiisee, mootummaa keenyatti nagaa nu dhabsiisee, achirra darbee bakka buufata konkolaataa namoonni baay'een itti argamanitti deemee maayikiroofooniidhaan wangeela lallabuu qofa osoo hin ta'in namoota baay'eerraa humna keenya kan seexanaa hidhuu baasuu jalqabee. Ammas immoo waldaa kiristaanaa keessatti lallaba humna seexanaa kan keenya adda baasu lallabuun hojii keenya diigaa, baay'ee immoo kadhataa, akkasumas yeroo hundumaa faarsaa nama Waaqayyoo galateessu ture. Anis akka isa ajjeesaniif ergamoota koo itti ergee, garuu isaan ergaa kana raawwachuu waan hin dandeenyeef ani immoo ofumaan itti seenee guyyaama sana konkolaataan osoo deemuu isa argee. Waa'ee tajaajilaa kanaa akkasiin beektan wanti hin barbaadu tokko, yeroo nuti balaa itti buusuudhaaf isa hordofnu yeroo hundumaa ergamoonni lamaan karaa mirgaa bitaatiin isa marsanii adeemu. Akkasumas duumessi ulfinaa addaa isa marsee jiru argina. Nutis akka isa hin ajjeesne gufuu nutti ta'an. Guyyaa kana garuu waan tokkollee biratti hin argine waan ta'eef ergamni koo akka anaaf raawwatu amantii guutuun qaban ture. Bakakkaan isa rukutuuf akka ta'uu fi bokkaan akka roobuuf an ajajee, bokkaanis roobee bakakkaanis bu'uu jalqabee. Garuu immoo namichi kun waan tokkoyyuu hin taane itti tolee faarfannaa maqaa Yesuusiitiif jilbi hundumtuu hin jilbeenfata kan jedhu faarfataa adeema ture. Faarfannaa kana osoo addaa hin kutiin isaa faarsaa jiruun bakakkaanis bu'uu dhiisee, bokkaanis roobuu dhaabbachiise. Achumaan yoo isa laalu ergamoonni lamaan mirgaa bitaa isaatiin seefii qara lamaanii qabatanii dhaabbatanii argee. Iji isaaniillee guddaa nama sodaachisurraa kan ga'e ol jedhee ilaaluu hin dandeenye. Achiin tasuma bubbee yookaan obomboleettiin cimaan tokko na fuudhee ka'e. Turtii muraasaan booda magaalaa biraa keessatti of argee. Dhuguma eegumsa tajaajilaa sanaaf godhame guddaa dinqisiifadheera. Kanaafuu namni gooftaa Yesuusitti amane kamiyyuu eegumsi addaa akka godhamuuf beekuu qaba. Macaafni qulqulluun kanuma mirkaneessa. Ammas lammaffaa kan isiniif dhugaa ba'uu barbaadu, yeroo ergamaa seexanaa ta'e tajaajilaa ture waa'ee mucaa kiristaanaa ana waliin taaksii keessa taa'ee jiru tokkooti. Mucaan kun baay'ee jaalala gooftaa qaba waan tureef barreeffamoota adda addaa waa'ee wangeelaa dubbatan taaksii keessatti namootaaf hiruu jalqabee. Yeroo anaafis kennuuf jedhu hin barbaaduun jedheen. Kana booda immoo lallabuu jalqabee. Yoos ani immoo taa'uu waan hin dadhabeef qubeelaa harka kootii
ittiin isa ajjeesuudhaaf isa rukute. Qubeelaan sun humna hafuuramaa kan nama ajjeesuu danda'u qaba waan ta'eef yoo ani isa rukutu mucichi maqaa Yesuusiin jedheeyye yeroo sumaa ergamoonniif ifni addaa tokko natti mul'ate. Ammas bubbee hamaan tokko dhufee taaksii keessaa na fuudhee bosona dukkanaa tokko keessa na buuse. Bosonichi akka malee bosona nama sodaachisu ture. Mucaanis namoonni taaksii keessa turanis kan beekan ani taaksii keessaa tasuma dhabamuu koo qofa. Waan ani ta'eef anarratti godhame homaatu waan tokko hin beekan ture. Maqaa Yesuusiitiif dhiigni Yesuus yoo afaan amantootaa keessaa ba'u abidda nutti ergaa. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 18:10 irratti akkuma barreeffamee jirutti sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Maqaan Waaqayyoo gimbii jabaadha, namni qajeelaan gara isaatti baqatee in oola.